Gurmiin finxaaleeyyii kaabaa saba tokkoo cabsuu irratti kan kaayeffatee osoo lagan je'in achumatti salphinaan golabamaa jira. Gariin Dabratsiyoon deeggarsa meeshaa waraanaa Eertiraan hidhattoota finxaaleeyyii faannoof gochaa jirtu hatattamaan akka irraa dhaabdu akeekkachiifte. Egaa waraabessi waliin amannee wal cina deemaa kan jedhaniif kanaafi wal gurmeessanii ture. Garuu osoo walii isaaniif amantummaa hin qabaatiin wal duukaa yaa'uuf yaalanis osoo tarkaanfii tokko hin imalin walitti deebitee jirti. Eertiraan garee Dabratsiyoonis ta'ee faannoo waliin hiriirtus kaayyoo isheen qabattee akka biyyaatti Itoophiyaa kuffisuuf yaaluu ture. Gareen kun lameen garuu biyya isaanii dabarsanii kennuuf wixxifachaa ba'anii. Kunis walitti isaan deebisee wal nyaachisaa jiraachuu maddi odeeffannoo keenyaa nuuf hiriira. Diinota Itoophiyaa bara dhufee darbaa ilaalchi isaanii kan hin fooyyofnee fedhii siyaasaa qaban humnaan milkeessuuf gandaa fi lagaan daadoo ijaaranii wal waraanuudha. Kun immoo Itoophiyaa keessatti madda rakkoo nageenyaa ijoo ta'ee hanga har'aatti gatii biyyaa kaffalchiisaa jira. Maddi ijoon rakkoo nageenyaa fi tasgabbii Itoophiyaatti mul'atu ilaalcha siyaasa karaarraa maqedha. Siyaasni doofummaa biyya keenyatti babal'achuun fedhii siyaasaa humnaan utubamee tarkaanfachiisuu hiyyummaa fi sanyummaan akka Itoophiyaatti nageenyii fi tasgabbiin hin uumamneef rakkoolee hammeessoo ta'aniiru. Kun immoo boodatti hafummaa fi sanyummaan garee badiisa kanaa irraa kan ka'edha. Egaa jaalatamtootaa fi dhaggeeffattoota maatiiwwan keenyaa qophii qabannee asumarraan golomnaa yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma.